intalo maal goote naftuma fiidde hippii kiyyatiin harka isii achi nagaffaate andammoo akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha har'amee waa'ee durbee jabduu Oromoo takka qabanni isiniif dhiyaanne jira. Egaa akka namoonni hedduun durbee tana akka beektanii fi akka dinqisiifatan shakkii hin qabnu. Akkasumas namoonni karaa dogongora ta'een isii fudhatanii itti gadditanis itti cabdanis akka jirtu ni beeka. Maaliif isheen karaa ofii filattee fi karaa itti amanteerra deemaa jirti. Kana kan gootes sababa mataa ishii akka qabdu interviyoota garagaraa irratti akka dubbattee ni yaadattu. Har'as mee waa'ee taatee dhiyoo kana uumamee fi waa'ee kufaatii ishiitis intervii nu waliin goote qabdi. Mee hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaa isiniin jennaa galatooma. So that was nothing from there. Maybe from this angle we can see a little bit more. I think she perhaps just caught. So there's certainly a tangle of arms. Maybe she was clipped. Sifan Hassan akkamii Jafur Drolle I think kula garee jirra achirratti maraatoonii irratti seenaa dalaydee har'ammoo meedaaliyaa naasaa argatteerta. Mee waa'ee dorgomichaa fi dorgomichi akkam ture? Dorgommiin baay'ee bareeda ture. Ani Rabbiin galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif ji'a sadi dura maraatoonii dhufe maraatoonii London mo'adhee ture. Namni tokko maraatoonii yoo dhufe maraatoonii yoo fiige atleast ji'a tokko irratti fudhata. Inni dammoo maraatoonii irratti qoyisii luka dhukkubsee ture. Saniif jecha ji'a tokko waa takka hojjedha. Tireeningii ka hojjedhu eegale ji'a lamaanadha. Sanuyyuu ganaa suutu hojjetaa ture. Wallahi haqa dubbachuuf an kuma kuda odo warqee argadhe akka ammaasitti gurumsee argadhe kanatti gammadu maaliif maraatoonii dhufee kuma kudan meedaaliyaa argachuu okay waan jiru jedha. Din achi dhufee as dubartiin 500 baran akka malee gaariidha. Meedaaliyaa 500 irratti namni tokko maraatoonii dhufanii 500 irra mo'achuun an filadheeti miti kana dhaladhe rabbiin naa kenne alhamdulillah waan rabbiin naa kenneef rabbii tokkicha galanni haa ga'u. It's very beautiful. Wallahi waan bareedu baay'ee gammadeera. Just history akun London maraatoonii majammaraa fi maraatoonii tasa immoo dhawafii miti ka seena laaluuf seene tokkoffaa bahee hadda dammoo asitti 500 meedaaliyaa argachuun odoo irratti hojjedhe akkam akka bakka guddaa bahu bara dhufu olompikidha inshallah sirritti hojjedhe irratti qophaayaa ummata koo baay'ee sin jaaladha rabbiinis na eegu. Akkuma beekamu jalqaba irratti baay'ee dursaa turtee baay'ee isaan hundaa dursaa turtee dhuma irratti kufuu dandeessi maal si mudatimi? Haga dubbachuuf ganama fiigee ture 500 paawuriin baay'ee nadhagamee ture gara galgalaa irratti akka malee ho'aa ture. Duuba fiigaa ture akka jiruu kee irratti intiniin jaaladhu nama wal gaffa'u maaliin jaaladhu. Dhumarra baay'ee konfidensiin akkuma deemuun enerjiin nadhagamaa ture. Dura kabaabii dura natti ulfaataa ture. Yoo 250 naafu deemeetiin dhibboo naafu muuvii godhe muuvii yoo godhu yoo achiin kaanis oduma deemu yoo gara line 2 deemu kun waan jiru dammoo atleetii hunduu barreen gaddaallee dubartiillee kun waan jiru kun waan ispoortii ta'eef namni hunduu yoo difeendii godha pozishinii isaa. Intalo maal goote naftuma fiidde hippii kiyyatiin harka isii achi nagaffaate andammoo eerirra jira nan kufee anyway baga sunis takassate maaliif yeroo tokko beekta wanna hojjetame wanna yeroo sanitti ta'e yoo mo'anne celebrate goona nin gammanna yoo mo'atamne damno barumsa irraa baran anaaf dammoo barumsa guddaadha. Wanna tokko wanna gadda nu dhagame tokko yoo liqimsine cimaa ta'a deemna. Andammoo nan liqimseera na dammoo waan biraa waan kompleenii godhuun qabu jiruu kiyya irratti chaalenjiin jaaladha.
الدنيا كرمت يو challenge يو فجونة يو comfort zone ما جرى مرمى بكا وانجتي كيسا وان مجتا كيسا يو بافنة قرج انكتي توفنة وف أرقادة so ركون جروات young generation يجولي أما بتلا يجولي بيجكنا جنكتين جالتني خناف سوسي أدكيسا تقوكتن مالي بيو جنكو ديمني جاتي كامني كذا جنكتي سن أكبرستا مجلا دوس عندمو تقاراني ساني تجري جنكتي ديمه نميو جنكت جنك أمي بكا بدارجا إنه كتير فرق so أنا أكسبوت جراني برون ساك إساني تأوبر بعدا وني وفي ميدين جرو just challenge gode isi hundu yu jolen generation la faaduftan cinkati jala dokatto dontan cinkati gafa jaati mali jalat dokatu iftani I don't care what ati got lestro taradde doctor taate wan hojjeturat cinkati keessa gali ufojjechis ufmi demo yon canna qamne demo bakka guddaa ga hundalleen ka isin jaalada interview Sifan Hasan waliin goonee kana fakkaata ture akkuma argaa jirtan kana haala kanaan dursaa turte jechuudha Sifan Hasan achi namoottiin duubaa dhuftee akkuma isin dubbatte HPC dhuftee lafaan dhuftee jechuudha Sifan Hasan complain gochuu hin dandeesture garuu immoo akkuma argitanitti illee haala kanaan kun kuufistee gaazexeessonni addunyaa hedduun complain godhe jechaa turanii garuu ishiin ijoollee biyya kiyyaa irratti complain hin gochuu jechuudhaan gaazexeessitollee complain hin godhu kuni inni mudata ispoortii waan ta'eef jechuudhaan deebii gahaa deebistee jechuudha kanaaf goota Oromoo jenneen jechuudhaan illee Sifan teenya nuuf jiraadhu yeroo hunda simboonna gaaf tokko akka Itoophiyaaf fiidullee abdii guddaa sirraa qabneenna atileetota keenya kan milkooftaniifis baga gammaddan baga gammannees jechuu barbaada galatooma.